Magiging saludo sa bawat madiwang gabi. Kumain balan na di marachupungote. Sakali mahaya sa dalupusa di ka chalubanale. Tumurani wayuana na tubuwasi male. Ganun kaya daw, sumata kapkapsote. Sinasanggaganyo, jab durati gote. Pero pachisto, ya vida chicha. Hindi ko lalako, madam licha. Keessummoonni keenya bakka qabatanii jiru sagantaa keenya haalaan eegalee jira. Nama bakka jirtanitti tasgabbiidhaan guyyaa gaaga'u guyyaa gootota Oromoo moordofaa duubaan isiniif dhiyeessuutu jira. Tasgabbiin nu eeggadhaa isiniin jedha. Yooyyaa akkam jirtu dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya har'aata biyyoolessa Oromiyaa kabajamoo guyyaa gootota Oromoo baga geessan baga geenyee qophii guyyaa gootota Oromoo Uummanni Oromoo biyya keessaa fi alaa akkasuma gootichi waraana bilisummaa Oromoo direerraa diina kufee kuffisaa jiru akkasuma qeerroo fi qarree fi uummanni Oromoo baga geessan isiin jecha qophii eebela 15 kan bara 2025 duraaf duubaan qabannee isiniif dhiyaachuutti jirra. Qopheessee isiniif dhiyeessuun ogeessota har'aata biyyoolessa Oromiyaa waliin ani Haqaafam Fayyiraatiin haga xumura qophii keenyaatti nu waliin turuun nu hordofaa. Karaa TV, Raampilii, Telegiraamii fi karaalee adda addaa foddaa TV keessaniirraan illee kanneen nu hordoftan haga xumuraatti nu waliin turuun qophiilee bashannansiisoo akkasuma barsiisoo fi dhimma guyyaa eebilaa 15 kan wal qabatu nu hordofaa isiniin jenna. Eebbaan eegallee eebbaan illee xumurra nagaan akkuma jalqabne nagaan akka xumurruuf eebba jaarrolee kanneen gorora liqimsan yookaan kan nu hangafoota keenya gara fuula duraatti achi as amileedhaan gara waltajjiitti nuuf simattu. Amileen keessa yoo yarate amileetiin jiru achi as hin baanu jechaa jiru. Kabajamoo qondaalota waraana bilisummaa Oromoo, kabajamoo waraana bilisummaa Oromoo, kabajamoo qeerroo waraana bilisummaa Oromoo, kabajamoo abboota koo, kabajamoo maamiloota addana jirtan hundumti keessan attam ooltan. Attam jirtu Waaqayyoof galanna ta'u. Gaariidha. Qondaalonni keenya waraanni keenya imaanaa karaa dheeraa galfata karaa dheeraa bara dheeraa baatanii nu gidduu jiru galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u.
imaanaa baatanii galfata baatanii nu gidduu jiru galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Gootonni keenya guyyaa har'aa maqaan isaanii ol kan qabame Waaqayyo nuuf haa godhu. Karaan isaanii daandiin isaanii bilisummaa haa ta'u. Laga keenya Waaqayyo nuuf haa eebbisu. Waraana keenya Waaqayyo irree isaanii nuuf haa jabeessu. Innaa keenya nuuf haa guddisu. Maanguddoo keenya lubbuu nuuf haa bushu. Waaqayyo biyya keenya biyya Oromiyaa biyya nagaa nuuf haa godhu. Kan namaan gaafanne kan keenya gaafanne mirga guutuu Waaqayyo nuuf haa laatu. Dachee keenya dachee nagaa nuuf haa godhu. Beekaa keenya irra nuuf haa bushu. Irree waraana keenyaa nuuf haa jabeessu. Galanni keenya galata bilisummaa Oromooti. Waraana bilisummaa Oromoo hundumaaf, qabsaa'ota qondaaltota keenyaaf, qabsaa'ota uummata Oromoo hundaaf nagaan isin gaafadhaa. Attam jirtu. Waaqayyoon uumaa keenyas hin galateeffannaa. Isa akka nuuf yaadannu, akka nuyi dammaqnu, akka nuyi mirga keenya falmannuuf isa yeroo isaa eegee xinnaa guddaa beekaaf wallaalaan ol duukaa kaa'anii akka qabsaa'an godhe Waaqayyoon hin galateeffannaa. Akka sabni kun garbummaa jibbuu, akka sabni kun of yaadatu kan godhe uumama keenya. Kanaaf Waaqa keenya galateeffannaa. Waaqni kana fuula dura nagaatti nu eegee yoona kanaan nu ga'e galanni isaaf haa ta'u. Ammas Waaqa keenyaaf galanna ta'u. Waaqni kana dura nu eege ammas dabarsee nu haa eegu. Waaqni kanaan dura nu gargaaree nu fide ammas gargaaree nu haa ceesisu. Xinnaa keenya nuuf haa guddisu. Guddaa keenya lubbuu nuuf haa bulchu. Biyya keenya biyya nagaa nuuf haa godhu. Bilisummaa keenya biraan nu haa ga'u. Ifatti nu haa baasu. Bilisummaan uummata Oromoof. Hamileedhaan gara teessumaatti nuuf deebistu. Hamileedhaan. Guyyaa gaaga'u guyyaa ittiin wareegama ulfaataa jaallan keenya qaqqaaliin wareegamanii ifaarraa kana akka agarruuf lubbuu isaanii itti of kitimanidha. Guyyaa ulfaataa guyyaa keessaa guyyaa addaatiin baga geessan baga geenye. Rasaasa bilchiginnaa dhiitichaaf kaballaa waa baay'ee dabarsitan miti. Akkasuma akkamitti waraannis uummannis wal qixa kafalaa hin jiru. Manni isin irratti diigamaa hin jiru. Akkasuma akkasumatti. Ayyee ammalleen sagantaan keenya qophiileen tooraan itti fufanii jiru. Ammoo sirna alaabaa yaabsisuutu geggeeffama. Hoogganaa humna waraanaa yookaan jaal qeerramsoo fi akkasuma jaal abdiin gara fuula duraatti ba'uun alaabaa nuuf yaabsisu garuu hamileedhaan malee hin baanuu jechuutti jiru. Hamileetu yarata. Hamilee. Hod. Teessumaatti hamileedhaan isaan deebisna. Hamilee isaaniif kenna. Hamileedhaan. Mee ofiifis hamilee kennaame waraannis uummannis hamilee dargaggeessis kanuma hamileen. Ayyee jirtu
Waboon jirtu. Abdiin uummata Oromoo waboon jirtu. Ammoo sirna dungoo qabsiisutu geggeeffama. Garuu gaa jarri achee isin dhufanii yoo maqaa isaanii dhahees gaa amilee keessan barbaadu sirna dungoo qabsiisutu geggeeffama. Warra akka dungoo kanaatti nuuf jedhee baqe warra guyyaa irraa isaa yaadannu wareegama qaalii ofii jiraachuu osoo danda'anii isiniif warra wareegame warra nuuf wareegame sana hayitti yaadannu sirna dungoo qabsiisutu geggeeffama. Warra lubbuu nuuf kenne qabsoo bilisummaa sabaatiif geggeeffamu keessatti warra lubbuu nuuf kenne akkasinitti yaadattan akkasinitti warra sana mu'amileedhaan eegdan hin beeku. Jaal qeerramsoo akkasuma jaal seenessaa fi jaal sabaalol sirna dungoo qabsiisuu nuuf geggeessu gara fuulduraatti achi as amileen hin jiru baanu jechaa dhugaa meerra amileen yarata amilee kanuma waraannis amilee hin qabdan inni yarata sirna dungoo qabsiisutu geggeeffama. Abba oda bako janan iji koromse mimani Barreesse wallalo se nagoota koodhi gabaarrattoota Oromootiin Bilaati guyyaan saas kudha shanii Gara teessuma isaaniitti amileedhaan deebisna. Amileedhaan gara teessumaatti. Ammalleen qophiin keenya ittuma fufee jira. Ammoo faaruu jaallan wareegamaniitu jedhama. Jaal hiikaan gara fuulduraatti baheetii nuuf jechisiisa. Jaal hiikaa gara waltajjiitti. Jaal hiikaa amileedhaan malee nuuf hochaa jiran. Hin jiru amileetu warri godaa. Amileetu yarata. Jaal hiikaa. Jaal hiikaa gara teessuma isaatiitti amileedhaan. Ofiifis amilee ofii keessaniif hin jiru ofii keessaniif nigaa mee waraanni ofiif amilee kennaame amilee isinoo hin jirtanii isinoo amilee ofii kennaa. Ayyee sagantaan keenya ammallee toorumaan itti fufee jira. Jirtu? Warri godaa sun jirtu? Mee ol duukaa jirra? Jirtu? Bakka jiraatan. Ayyee sagantaan ammallee itti fufee jira. Ammoo haasaa saaqiinsaa kan nuuf taasisan qondaala olaanaa Abbaa Woboo
damee dantaa dinagdee akkasuma hoogganaa jaarmiyaa biyya ambaa abaa waboo kan ta'an jaal qajeelaa siraaj gara waltajjiitti achi as nuuf ba'u. Guddoo galatoomaa uummanni keenya. Guyyaa irraa geenyee eebila 15 akka waliin turtii bareedaa godhannu kan godhe aarsaa gurguddaa isin kaffaltan waan ta'eef baga eebila 15 bara 2025 geessaniin isiniin jedha. Ammas irra deebiidhaan harmee Oromoo yeroo waraanni bilisummaa Oromoo lolee deebi'u ishee bishaan baattee duukaa fiiddu, biddeen baattee duukaa fiiddu, qeerroo bilisummaa Oromoo, abbaa Oromoo, waraana bilisummaa Oromoo isiniif wareegame. Hunduma kanaan baga eebila 15 guyyaa yaadannoo wareegamtoota Oromoo bara 2025 isin jedha. Kanatti aansee eebila 15 maaliif kabajna? Maaf guyyaa kabajaa gootota Oromoo jedhee waamame? Maaliif guyyaa kana kabaja guddaan uummanni Oromoo dabarsaa kan jedhu ilaaluu qabna. Jaalawwan hooggantoota ABO hayyu duree fi itti aanaa hayyu duree dabalatee imala meeshaa barbaachaaf nama 10 ta'anii Harargee irraa gara Somaaliyaatti deemsa godhan irratti harka shiftootaa Somaaliyaa Ziyaad Baaree jedhamu bakka Finnigaa jedhamutti harka bu'anii jechuudha. Hooggantooti kun kurnan isaanii. Gaaf kana shiftoonni Somaaliyaa kun nuti Musliima hin ajjeefnu, warri Islaama taatan akkas ba'a, warri Kiristaanaa akkas ba'a gaafa jedhanii gargar isaan qooduudhaaf murteeffatanitti jaalawwan keenya qaqqaaliin kan Oromummaadhaaf ba'an, kan jaallan baay'eetti wareegan, kan Oromiyaaf ba'an, kan Oromootu salphate jedhanii Oromoo biyya sadarkaa idil addunyaatti beeksisuudhaaf ba'an nuti Oromoof jennee baanee Islaama taanee hin gallu, amantaadhaan nuyi gargar hin qoodamnu, fixxu wal faana nu fixii dhiistu dhiisii jedhanii warra akka Gadaa Gammadaa fa'a, Abboomaa Mitukkuu fa'a, Haafaam Dooyyoo fa'a warri kun nama 10 kan ta'an nutiyyuu jaallan keenya kana dura wareegamuu qaba jedhanii qoma isaanii meeshaa shiftaa Somaaliyaa kanatti qabanii kurnan isaanii boolla tokkotti awwaalamanii jechuu yaa Oromoo ko. Seenaa akkaan baay'ee ulfaata, ba'aa akkaan baay'ee ulfaata, anaafatarra baannee deemuu hin dandeenye dirqama Oromummaan itti laatte nutti kennanii boolla tokkotti awwaalamuu filatanii jechuu. Amantaan nun qoodu, amantaaf jenneen baane jedhanii boolla tokkotti dhuman. Gaaf sana hoogganni waan dhumeef waraanni dirree irraa hin faffaca'aa ture, hin diigama ture. Hayyu dureef itti aanaa hayyu dureetu wal faana wareegame. Jaallan baay'ee ciccimoo qabsoo kanaaf murteessoo ta'an, biyya Oromiyaa murteessoo ta'an wal faana dhufe. Warri hafan garuu maal jedhan? Kaayyoo isaan irratti kufan ciccinnee hamma duunutti yookaan hamma Oromiyaan bilisoomsutti qabsoo keenya maal gochuu qabna jedhan? Itti fufuudha qabna jedhanii murtoo murteeffataniin waraana sana bal'isanii dirree Oromiyaa ABO uummata dhaloota qubee amma jiru kana dhaalchisanii isaanis dhalootatti dabarsanii jechuudha. Kanaaf ABO'n 1984 irraa kaasee eebila 15 guyyaa yaadannoo